osoo inni jiru. Gaafa inni badee osoo hin taane osoo inni dacheera jiru osoo inni argee dhagahu galatoom jechuu ni qabu. Ani mataan Baqqalaa Garbaa wanti Oromoo irraa hambifattan tokkollee hin jiru. Waan dandeessan hunda gootanii jirtan saba kanaaf hidhamtan saba kana barsiistan barsiisaallee taatanii barsiistan siyaasaallee qabsoollee filannoo karaa nagaallee yaaltan wantummaan isin hambistan hin jiru waan ta'eef wallaahi warabbal Ka'abaa karabbiin tokkichi natti argu dhaabadhee laal kabajaadhaan obbo Baqqalaa Garbaa galatoomaa ulfaadhaa ulfinni isinirra haa turu. Hamtuun isin hin argin kana booda nu jalaalleen hidhamina nu jalaalleen du'ina hamtuun takka osoo isin irra hin nagaha maatii keessaniif ilmoo keessaniif faamilii keessaniif naa jiraadha nuuf jiraadha kana booda siichi wanti isin gootan tokko dhalootatti kennaa ofirraa waan kaleessa gootaniif galatoomaa ulfaadha waan dadhabdaniif ammoo dhaloonni dhufu waan hanqate san itti haa guutu dhaloota qartanii jirtanii ulfaadhaa dhiisa. An akka dhuunfaa kiyyaatitti dhalli Oromoo takkallee ilmi Oromoo tokkollee siyaasaaf jecha du'uu hin qabu. Siyaasaaf jecha ijoollee fi dubartii isaa yatiima godhee darbuu hin qabu. Waa'ee siyaasa jechuun yaada. Yaada. Teettee nama waliin mari'atta dadhabdu namni maritti amanu haga dhufuuf baraaf furguggee gadi jedha. Ni jara darban. Ragaa barri darbuu nu dhiyeessee jettan barri Minilik haga darbe waggaa 150 jalaaf deema. Barri Haayila Sillaasee haga darbe waggaa 60 waggaa 70 deema. Barri Dargii haga darbe waggaa 30 waggaa 40 deema. Barri Wayyaanee haga darbe waggaa 5 deema. Kunillee ni darba. Wanti dabarre hin jiru. Siyaasa darbuuf jettee lubbuu tentee deebii hin qabne ofin ajjeesin. Akkasitti walitti mu barbaachisa Oromoon. Seenaadha waa'ee Minilik hadha seenaadha waa'ee Haayila Sillaasee hadha seenaadha gochi Wayyaanee seenaadha gochi Biltsiginnaallee boru seenaa ta'e hafu. Kanaaf jecha hin du'in sababni illee lubbuutee tabaddutu deebii hin qabne malee siyaasni ni darba. Mootummaan abbaa irree feete ni darba. Wanti hin dabarre addunyaa kanarra hin jiru. Wanti kabajamaan ammoo kaminim nagar balaa lubbuu ilma namaati warqee. Kanaaf dhalli Oromoo kamiyyuu siyaasaan Oromoo fooyyessina jettanii hin du'ina. Yoo dandeesse yaadaan baradhu nama barsiisi hojjedhu nama hojjechiisi diinagdee godhadhu saba rakkate qarqaadha. Yoo mara rabbi si bal'ise Oromiyaa keessatti wanti uummanni Oromoo barbaadu guddaan misooma. Daandii, hospitaala, manneen barnootaa, manneen yaalaa gurguddaa waan uummata Oromoo kana fayyadu hedduu jira. Miiliyoona taraabessa waalle. Miiliyoona nama deeggarsa nyaataa dhugaatii sirraa barbaadu jira. Dubartii baadiyyaa keessatti hagarraa moodesii gahaa itti fayyadaman hin qabne jira. Ilmaan hiyyeessaa qalamaaf dabtara bitatu hin qabne jira. Hojjedhu Oromoo sanii fayyadame akki duutu haafu. Akki nuuf duutu haafu hojjedhuutiin uummata Oromoo kanaan fayyadi. Wanti guddaan kanaa olii hin jiru. Kanaaf du'uu qabsoo fakkeessinee waan wal barsiisnee fi sammuu keenya keessatti waan seef wal gooneef akka salphatti dhiqamee nama keessaa hin ba'u. Haga duutuun malee qabsaayaa hin jedhamtu namni illee haga duutuun malee kaardii qabsoo siin kennu. Kana waan wal barsiisneef namni keenya qabsootti seene jechuun du'e jechuu akkasitti uf fudhata. Siyaasatti seene jechuun du'e itti uf fudhata bakka ani siyaasaaf uf kennee jira. Kana booda yoo wareegamellee saba kiyyaa fi injifannoo saba kanaatii fi mee namni du'ee injifannoo nuuf fide jira. Injifannoon lubbuu namaa dhabuudhaan dhufe jira. Ilma namaa meeqa ijoollee qaxalee meeqa addabaabaa irra baasaniiti irra shanaa turan. Injifannoo fideera saba kanaaf. Kaleessa sababni Oromiyaa guutuu keessatti ummanni Oromoo guutuun qabsaahee qeerroon kutaa Oromiyaa 11 kaatee jijjiirama fidde. Jijjiirteellee ilmaan Oromoo masaraa seensiste. Har'a garuu akka sana yoo godhe itti hin danda'amu. Oromoon ilaalcha garaagaraa qaba bakka 2-3 jira. Bayi hiriira yoo jette ganda takka keessa bakka ittiin baanetu jira. Karaa cufuu yoo jette bakka itti cufantu jira. Kun mootummaa deeggara kun mootummaa balaaleffata.
أصبرت أورمون أكك ليس وياني رك إساني توكو تأيك أو هندندو بكا توكو كأي هندندين نتامو كون دعاء كون جراتا كون قطتا كون نجاح أنتا كون إلمان برسيفتا كون توماما أكسي تامو هنجر يوك أبسايان توكو تاني كو يو هنتاني كان جيسيسيسا كون نجاح هنجراتون سري متي مالف أكسبات التولي وابر بانوينان أكسبات التكون أكسبات ولين كون دندان تانا نمو Oromoo keessaa kun du'ee kan bilisomsee kun taa'ee kan nagahaan jiraatu hin jiru. Kanaaf waliin dhiisnaa waliin. Kanaaf ani obbo Baqqalaa Garbaa wanti hafe hin jiru. Wanti waan nurraa hambifattan hin jiru. Waan Jamaal godii dhiifama si galcha mangistii kiyya daqiiqaa muraasa. Wanti nurraa hambifattan hin jiru. Wanti kana booda gootanillee hin jiru. Wanti kaleessa gootan waan guddaadha. Waan seenaan bara baraan isin yaadatu. وانت أبو بكالان هجتك ساتوكو قدا نمو أبصو أورمو تنا ست سوالي يبرنا جاي ما يروتو كتوكو نما ميكا تجرو وقع أفرطة مقاش انت مجراتي بر فوتي ما عندك جنيو جرانين أورمو أبصو أورمو تيف جدا أبصو نما بكم سيتو كيسة تاي ما فون أبصو الرجل ما عندك جني أبصو الرجل يوم فوتا قاف أورمو بليزو أرى Ruga itu, yang beli somnio, aku masih amaret tiba. Apa tu dah? Tolong, maafi baby, maafi she. Nana, kamu so kana, gawa kana mau Oromo, kamu sayang kan ke model ini nuni, namanya tidak kisah itu, namanya Oromo kana wago ini, isa so jartim foodin duesan sindera, isa so ilman lalcin duesan. Isa himbarat do hinojjat waan takka illee hinojjatu jedheetumaan Oromoo tana qabsaa'e jedhee osoo ta'u waggaa 50 guutee gaafa kaan mangistiin qabee xiyyiitiin ajjeesisanii siin jedhan. Arabaakiin ilmaan dhalcheera, dhiira dhalcheera, shamara dhalcheera, hidhameera, reebameera, waan godhu qabu hunda godhee jira garuu eega hin taane ammoo bakka wayii irratti qayyi masmar sarara diimaan bakka jedhamu jira tanooraalle faamilii keetiif illee hin jiraatta. Maatii keetiif, ilmoo keetiif, ijoollee keetiif illee yeroo kennuudha qabda abbaa koo. Siyaasa sagadee kana waliin saggatanii hafuun gaarii miti. Xiqqoo abshaaluu mulleen gaariidha. Ani indoo silaa kiyyaa Oromoon jaalatu wanti ittiin ibsamu ana biratti aga wallaalummaa kiyyaatitti. Ummata Oromoo kana jaalatuun aboo sagaleen hin jiru jedha namni. Sagaleen kiyya maal taasila jidduun? Eshi ammoo hin jiru. Okay, jiraatee na dhageeffadha. Ummata Oromoo jaalatuun nama na ijoollee Oromoo keessattuu nuti dhaloota qubeeti. Ijoollee kana lafaa ol guddataa jiru. Yoo Oromoo tana jaalattanii jaalala Oromoodhaa qabdan please kottaa fulbaanni dhufaa jira. Warra siyaasaatii fi warra maalii kana ofirraa dhiisan ilmaan Oromoo Oromiyaa keessa 60 jira ka qalama bitatuu hin dandeenye, ka dabtara bitatuu hin dandeenye, ka yuunifoormii bitatuu hin dandeenye. Kacamma bitattee mana barumsaatti deebuu hin dandeenye miila qullaa ka baratu still no haga sa'aatii kanaatti Oromiyaa keessa ilmaan hiyyeessaa miila qullaa baratti. Kottaa ijoollee kana barsiisnu. Kottaa ijoollee kanatti haa uffisnu. Dhiisaa mee qabsoo eessa iyyuu sin jalaan naqu kakaleessa itti wareegame iyyuu homaa bu'aa hin buufne. Xumurri isaa namoo muraasaa fi garee muraasa mootii godhu yoo taate malee qabsoon Oromoo waan akka sabaatitti jijjiirama fiduu miti. Akka sabaatitti waan jijjiirama fiduu miti. Osoo akka sabaatitti jijjiirama nuu fide gaafa qeerroo 5,000 boollatti gadi gurraa harka tokkoon awwaalle murni muraasni fiigee masaraa seenee achi keessaa Oromoo akka barbaade akka Ashangulliitti ittiin taphata. Har'atti garuu Oromiyaa keessatti wanti dhugaa Oromoo jaalatu itti ibsu ilmaan hiyyeessaa haa barsiisnu. Qalama binnee Oromiyaa keessaa facaasnu. Dabtara binnee Oromiyaa keessaa facaasnu. Ijoollee shamaraa baadiyyaa keessa jiran meeshaalee qulqullinaa isaan ittiin qulqulleeffatanii ittiin baratan ittiin uffatanii bahan galan
هاقو بيسنوفي أمتك إن نانو روبا في جامعة فرقو غرغراتي ميد أما جرو هاكر كارو إني تمرا أمت أورمو كان يوكر كارو بربادن أفانين اللي جاتي سايرو توكو توكو وما يسنجل شوف وما ينجل شنو كيسة لتلك كتاني سيندني أمتك أنا اللي غرغر كودو ريرو توكو توكو جاتي سو إني متى نسات اللي فايدة كودا كابا بايزوي رسول الله صلى الله عليه وسلم من سكت السلم أنجلا نمني جاتي سي نجابا يجلا مالف يواسف تفان كيتي وابا يمالي يو جاتيستي يرو توكو توكو يو جاتيستي نجاباتي نمر اللي نجاباته نمن اللي قرب كيسمي كان الران نجابا يرو توك توك زم مالت أما نمن توك توك إساء هاسهم بربان نيواتي تلفتي ما سياقر قارو يتي جدي سوران نقر قاري سينجر نقر قاري كنان سينجر جدي سو يرو توك توك أما أصو دالون نما جركون أصو جدي سي أورمون مفجر ماي هاسو ور أصو جدي سي رفجر ممن أورمو كن سبب اللي أنا دبلتي إسن دبلتي وانتي نهاسوف نو وان إجارسا سونتاني وان ديغا وان توف أمتك أنا وان كوكودوف أمتك أنا وان ميدوف أوسو ولي قال لي أوسو جات إسني أورومون برسونتي ياد أوسو ولي قال لي إيجيني أوسونتاني ولي قال لي أوسو جات إسني أمن أورومو كباي فيدا ما وكما سنتي حاجة أفهم بني إيجينو جالي أوسو أكا سباتي ولي قال لي كيسا تور ميديا كمرتي جال جنة أفهم مكين نشوفني أمن أورومو واباي فيدا حاجة دبني بوام بوسنا أو سوتشات إسني ربوا بوسنا إن بيتا وانتيف نمو مالك دبتا أولو مالك وجتا أولو ني بيتا وانتيف جتشان كراف أني وان براتي في الرفنة إلال تقوم فاقوتي واي أبو بكالا غربا إرتك أبو إبساتو في أن غوتو مان غوتو إتنقابو كرنا نجرو من مالهم برقت أنجنت خنا بودا نمدو يوسونتاني نمجرو خارتا نمجرو سارة وانغاري وجتين تانكيو غلطهم جدان يان أبو بكالا غربا دي في مرتين أبو بكالا غربا نموت إني جيجيري في نموت سبمو ساني كاريكيسا توكو أنا إرافا يدميغر سبب نلي أورومو داف وان دندي سوغد وان دبدي دالوتا تدبرس زائنت كوني أما دبيتي وان دندي سوغد أكا أبو بكالا غربا وان دبدي دالوتا تدبرس جنريشن التعانوف ورّي هرنا مسراجرون لي أورومو وان تلچن أمتا تسان غلطون فتا وان بلسن سينة تسان غافتا وان تلچنيف سبن أورومو غلطون ماجران وان بلسن اللي سينة إسان غافتا حتى أبو بكالا نيوكين أنو سودوه أمتا أورومو تي هومان فيدو إنو مدى أمتا أورومو بايسا مالي أورومو فورومو ولجي سيوان تيف كالي سبر وياني سن أصو نمني دوه وياني حركت دوه سببرا حركت دوه دين حركت دوه مكاك أبسايا جدول له أرغت أمتا أورومو تي فيلي جيجيرا مفيدو دوه حتى رساسا أبوليسي كان كيسي تلوكاسون دوه أبسايا كم جدا مفدمت أبوليسي كيتي ولا جيسا يوكين أبوليسي كيسي أجيسا يوكين أتو أبوليسي كي أجيست ميك أبسون أكنا نجرا جراتين ركون أكا أمتا أورومو مدتي كون الدنيا رنجرا deemtee har'afaan nooyyoo wal waraantee duute akka nama kamiitittu diina eenyummaa keetii fi maalummaa keetiin si cabsuu dhufeera. Afaan kee balleessuuf deema, lafa kee balleessuuf deema, lafa kaleessa abboota kan keetii maqaa jijjiiruudhaaf deema. Isa waliin wal mormitee yoo duute diina waliin duute seenaa kan kee eeggatuuf dhumta. Tartaa qabsaa'ota Oromoo irratti hiriirta. Namni wayyaaneen osoo wal mormu du'e, namni faannoodhaan osoo wal waraanu du'e tartaa qabsaa'ota Oromoo irratti hiriira. Makkalaakayaa ta'e Polisi naannoo Oromiyaa ta'e, qeerroo ta'e, abbaa barbaade ta'e. Sibiila inni qabatee dhufee Oromiyaa ittiin doorsisa. Masaraa kiiloo 4 ittiin seena jedhee inni deemu kanaan isa yoo ofirraa qolatte ati qabsaayaa Oromooti. Amma namni gariin makalaakaa keessa jiraatee yoo du'e qabsaayaa Oromooti miti jechuu barbaada. Qabsaayaa Oromooti Oromiyaa eeguuf du'aa jira malee haadhaaf abbaa isaa eeguuf miti. Ilma Oromooti mootummaa jala hiriiree deemullee Oromummaa isaatiif du'aa jira. Sigale rakko Oromoo qabu Oromoo ofii waliin fulata malee oolmaa waliin ni miti. Garuu hoo obboleessaaf obboleessi waliin dhukaasee Oromoo yoo wal ajjeesu immoo hedduu ulfaata. Haga barri kun darbuuf yeroo tokko tokko dhaabbatanii ilaaluullee bareeda. Barri kun qilleensa ammoo ni darba. Bubbisee darba.
har'a qilleensatu bubbisutu jira obboleessatu obboleessa ajjeesu jira ofii wal ajjeesaa jira ofii dhiiga walii dhangalaasaa jira ka ajjeesullee kenna ka du'ullee kenna dogongora nama qabu dogongora wal gorsanii wal sirreeffatan yookaan ammoo galmee badaa nama qabu ol barreessanii seenaaf ol kaayaan seenatu isa gaafata sababni illee wanti hin dabarre waan hin jiru ta'eef jechaadha wanti hin dabarre waan hin jiru ta'eef an walumaa galatti dhaloonni Oromoo hadda jirtan kun yeroo tokko tokko qabsoo dhalootatti dabarsuullee baradhaa duutanii dhalootatti dabarsu qabsaayaan ni kufa qabsoon itti fuufaa osoo hin taane akkasii wal galaafatee bar namni kaleessa akkasitti dhiiga ilmaan Oromoo meeqa dhangalaasaa turan qabsaayaan ni kufa qabsoon itti fuufa namni osoo jiru haga barri darbuufi yeroo muraasaaf harka keessaa fudhatu gaafa barri fooyya'ee jiraatee si fayyada boru osoo Oromoon filannoodhaan abbaa barbaade filatee carraa mirga argatu jedhani obbo Baqqalaa Garbaa mootummaa ta'e Oromoo fayyaduu danda'a pirezidaantii naannoo Oromiyaa ta'e uummata Oromoo jijjiiruu qaba har'atti garuu dirqama du'uu hin qabu har'atti garuu dirqama hidhamuu hin qabu akka nama kamiitittuu jechaadha argitanii kanaaf siyaasa sammuu fayyadamuudha miira keessaa bahuudha qaba qabsaayaan ni kufa qabsoon itti fuufa jedha ilma namaa kana hunda dugugee kun ima kufa bara Minilikii irraa kaasee ima kufa bara Wayyaanee irraa ima kufa bara Dargii irraa kaasee ima kufa bara Wayyaanee irraa kaasee kufa bara Biltsiginnaa ima kufa kufeen dhumatu namni kenna haga yoomii ololaan ilmaan Oromoo kuffisna haga yoomii ololaan ilmi namaa haga dhumatti wal oofna mi akka obbo Baqqalaa Garbaa kana yeroo wayi gaaffii fudhadhaa namaan jedha boqonnaa fudhadhu bakka dadhabde waan Oromoo goote deem jiraadhu maatii keetii jedha namaan boqadhu ilmoo teetii fi dubartii keetiif haadhaaf abbaa keetiif warra keetiif jiraadhu illee namaan jedha qabsaa'anii kufa qabsoon itti fufa ima itti fuftaati bara bara kun hin du'a hin bootta hin boochistu khalas maaliif maaltu kanaan nama ga'e abaarsa qabna sababni ilma namaa ibiddatti shidaa du'atti shidaa abshir goota keen guyyaa kitti boochisanii galanachu booda maatii isaatu namni quba qabu hin jiru nama osoo jiraate waa meeqa hojjetuu danda'u qabsoon kufa qabsoon itti fufa inni du'a atiin jiraatta ati Facebook irra teettee qabsaayaan kufa qabsoon itti fufa jetta inni ammoo biyyatti dhaqee sii du'a riite kanaaf obboleewwan kiyya waan dandeessaniin nama osoo inni jiru waan ilmaan Oromootiif inni godheen galatoomi jedhaani obbo Baqqalaa Garbaa seenaa 4-5 hojjetuudhaan lubbuu isaa deebiin qabne qabeenya isaa yeroo isaa maatii isaa uummata Oromootiif qabsiisee waggaa dheeraa waan danda'u hunda godhee jira har'a irratti garuu bakka jijjiiramni hin jirretti bakka du'uu malee bu'aan hin buufamnetti bakka obboleeyyan lamaan wal ajjeesu malee jijjiiramni hin dhufnetti yeroo tokko tokko seenaa xurii kana keessaa duuba ta'anii ilaaluulleen baay'ee barbaachisaadha baay'ee barbaachisaadha kanaaf obbo Baqqalaa Garbaa namoonni yaada keessan kana fudhannee isin waliin hiraarru namni yaada keessan kana deeggaru namni galata keessan faarsaa jiraatu namni seenaa keessan himaa jiraatu keessa tokko ana kaayyoon keessaniif karaan keessan nuuf ta'ee jira kaleessallee nuuf taatanii jirtanii har'allee nu qartanii jirtanii galatooma rabbiin bakka jirtanitti fayyaa nagaa gammachuu qananii isinii fi maatii keessan guutuu wajjin rabbi isiniif haa baay'isu galata keessan ammoo rabbiin ilmaa fi ilmoo keessaniin gammachuu fi jireenya bara baraatiin waaqni isin haa kafalu obbo Baqqee abbaa Oromoo abbaa qabsoo nama gaafa meeqa biyyaa dheessee biyyaa bahe gaafa namni meeqa biyya gurguratee biyyaa bahe biyya keessa taa'ee waggaa 7 walitti aansee uummata Oromootiif hidhame nama gaafa Oromoon masaraa seente obboleeyyan kiyyatu masaraa seena jedhee karaa nagahaatiin osoo waliin dhaabatee qarqaaru dugdatti galanii hidhaa galchan nama firaanillee ganame nama diinaanillee gatame firrilleen gane diinilleen gane kanaa ol ammoo
yeroo tokko tokko sammuu kan kee waan sana keessa dhiphistee cinqamaa jiraaturra teettee ilaaluulleen akka jiru dhalootaaf dabarsitanii jirtanii haga barri darbuuf nulleen ilaalla. Ilmaan Oromoo fi Oromoo nama kuma meeqaatu itti dhumate. Xiiqii keessa galtee ilmaan Oromoo hedduutu wal fixe. Waggaa 4-5 kana keessa lubbuun namaa ka darbe waan waggaa 27 bara wayyaanee darbe caala. Kana ka godhe ammoo nuti ala teennee buqqisi jabaadhu jenna. Kun kaan cinaa dhaabatee kun kaan cinaa dhaabatee gamaa gamana dhaabannee ilmaan abbaa tokko wal nyaachisna. Jidduu kanatti lubbuun nama kuma meeqaa dhumatte. Yaa akki sagalee jedhan rabbii si uume sodaadha. Badee. Aran dhagaamaa miti kinoo. Moo biloogii sinaa godhu warra sagalee jettan kan. Beekaati yaada koo akkan dabarfannee fi jamii osii harkisaa qaba. Amma ishee gastii bana. Gamaa gamana dhaabannee ilmaan Oromoo kun kaan deeggara osoo gamaa gamana dhaabannee walitti dhukaasisnu lubbuun nama kuma meeqaa jidduutti dhiigni Oromoo dhangala'e. Har'a irratti garuu yeroo gamaa gamana dhaabanneetiin ilmaan Oromoo wal nyaachisnu sun dhaabatuudha qaba. Nu gahuudha qaba. Yoo warra suusii dhiiga namaa dhuguu qabu taate malee. Oromoo jidduu dhaabattee kaan ofitti qabdee kaan achi qabdee kaan hin kiyya jettee kaan hin kiyyaa mitettee walitti dhukaasisuuf wal ajjeesisuun dhaabatuudha qaba. Beekumsaallee miti kun. Yoo danda'an karaa nageenya itti bu'ee aangoo walii qoodanii waliin masaraa waliin ta'anii akka wajarri itti wal biraa bareeduu dandeettu irratti hojjetu. Nagaa lallabuu nagaa buusu waan nagaa dubbatu diqqaatettee miidiyaa kan kee tuffatuu hin qabdu. Ibiddi miidiyaa nama tokko keessaa ka'u uummata Oromoo guutuu faaluu danda'a. Biyyattii san guutuu faaluu danda'a. Waan dandeesseen ofillee tuffatuu hin qabdu miidiyaa qabdullee yeroon kaan achi qabanii gamaa gamana dhaabatanii wal nyaachisan sun darbuudha qaba gahuudha qaba. Kaleessa goonee hin argamne bu'aan. Goonee dhibbatti bu'aan hin argamne. Dhiiga namaa dhugne malee. Qabsaa'ota gurguddaa ijoollee akkamii qaxalee ijoollee meeqa dhabe. Warra akka Ustaaz Kamaal Heebboo fa'aa dhabne kaleessa. Kaan achi qabu kaan as qabu osoo jidduu dhaabannee bareeda jirtan goota kenna wal ajjeesaa walitti dhukaasaa osoo jennu nama Ustaaz Kamaal Heebboo fa'aa namoota akkasii dhabne gurguddaa. Ka osoo du'ee osoo taane ka jiraatee fayyadu. Gaafa du'e namni faayidaan qabu yoo du'e jedhama. Gaafa du'e garuu already du'ee jira. Deebi'ee waa hojjetuu hin danda'u. Nama osoo jiraate waa meeqa hojjetuu danda'u duuba gorree harka itti dhoofnee acabaccabnee ilmaan Oromoo jidduutti wal waraasisnee lubbuu nama hedduudha. Kun dhaabatuudha qaba. Ilmaan Oromoo akka Oromootiin rakkoon jiraatu danda'an mariin fudhatu dadhaban isa kayrii hojjete galatoonfata isa badii hojjete dhaloota boruutiif ol kaahuudha. Karaan obbo Baqqee karaa falaati karaa nagahaati. Big respect Jami welcome siif dabarsa Maiki. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sagaleen qajeela dhagawameeta sagaleen hin dhagahamu jedhan malee sagaleen qajeeluma dhagahama. Wanni badeen jiru warra dhagahuun barbaanne. Yaa akkasi wallahi yaada bareedaarra jirta. Yaada hedduu agartee dhalootaa fi ammoo warruma aangoo harkaa qabu kanaafillee yaada silaa agartee irraa barachuu qaban. Wanni obbo Baqqeen godhan agartee waggoota kana mara qabsoo Oromoo kana keessatti miidhamanii hanga maatiin isaaniitiin adda ba'anii hidhaa kana agartee halkanii guyyaa hidhamaa turanii waggoota meeqa akka gaafa qabsoo kana eegalaniitiin nima hidhamanii garuu hadda hidhaa san. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Arda wanni isaan itti ifaajansan agartee ofirraa dabarsaniitiin anamma waan harka keessaa fudhadhe jedhanii dhaloota dabarsuun isaanii kun agartee barumsa guddaa silaa qabsaa'oon Oromoo tan agartee hanga gaafa qabrii seennuutiin qabsooyina jedhan kun isaan irraa barachuu qabanii waan jedhu qaba. Meseejii guddaadha. Not only warra qabsaa'ota morkattoota mootummaa wal morkan qofaafuu odoon taane warra mootummaa irra jiru kanaafiyyuu gorsa ajaa'ibaati kun agartee fakkeenya cimaadha jechuudha. Akka giddumaan dubbiin keeti jedhee obbo Baqqalaa Garbaa kana dura akka aangoodhaaf qabsaa'aa hin turrellee agarsiisa. As biratti amma ergaan inni warra mootummaa kanaaf illee dhoo qalbii qabaate dabarseefi kana dura obbo Baqqeen aangoodhaaf miti kan inni qabsaa'aa ture rakkoo uummata Oromootiif osoo aangoo barbaade haga gaafa du'uutitti siyaasuma kana itti fuufaa ture namni kun. Dhugaa jiru garuu kana durallee aangoo barbaadeeti miti inni rakkoo uummata isaa lallabuuf warra jaalala aangootiif jecha saba isaa cunqursuullee kinoo dhiisne keessaa baanee ilaalaa jedhee barnoota dabarsuuf itti fuufate yaada kee. Yes, barnoota cimaa aangoodhaaf qabsaa'uu dhabuun isaanii kun amma hiikaa guddaa kenna baay'ee. Arra agartee isaan biyya alaa kana jiranii wanti xiqqaan agartee waan salphaa miti gaafa jijjiiramni kun dhufee hidhaa turan isaan yeroo saniyyuu yeroo wayyaanee keessa hidhaa turanii isaa fi obbo Profeesar Maraaraan illee hidhaa turani. Jijjiirama kanatu agartee qabsoo qeerrotu isaanillee hidhaadhaa baase hidhaa bayanii ammootu hidhaa bayanillee karaa nagaa kana deemnaa jedhanii gaafa duraallee ammallee karaa nagaa kana nu baasa hatta naga filannoollee karaa nagaa kanaan goona jedhanii karaa nagaa irratti cichaniitiin deemaa turanii garuu ammoo wanti isaan waliin morkaa turan sun ammoo akkas hin taane nagaa sanitti hin amanne jechuu warri nagaa hin feene warri nagaa hin feene nagatti namanne isaanuu fuudhaniitiin hidhatti galchanii jechuudha. Nasriyyee yeroo takka naa obsi haa dubbatu namni kun haa dubbatutti deebi'a. Okay. Saadiq dubbatu. Welcome. Ayyee galatoomaa murteen obbo Baqqalaan murtee sirriitii murtee kana hin deeggaran illee akka nama tokkotitti. Namni keenya yeroo baay'ee qabsaa akka taatu gaafa gadadamtee gaafa rakkattee gaafa karaa irratti haftee achitti sareessi nyaattee bichaa qabsaa isaa yaadni akkanaa kun sammuu keessaa naa baduu qaba. Qabsaa ta'uuf dirqama urmii keetti fixuu hin qabdu. Qabsaa ta'uuf dirqama rakkattee harka namaa jala qabachuu hin qabdu. Qabsaa ta'uuf dirqama gargaarsa barbaaduu hin qabdu. Qabsoon uf danda'uun qofti mataa isaa qabsoodha. Obbo Baqqalaan urmii ofii guutuutti fixee jira.